Akkam jirtuu bakka hojirtatti nagaan rabbi isiniif haa baay'atu jedhaati. Hadha waan keessa kee buleeru tokkorraa waan tokko dubbachuuf deemaa gadhumatti turtiin keessan nafaan haa ta'u. Haasofni kee kadhaa shamarran biyyoota Arabaa ilaallata. Akkuma beekamu namni kamiyyuu biyya isaa irraa kaba'u namoota muraasa waan hin taane harki caalu tolteef yookaan ammoo biyya abbaa isaa jibbee osoo hin taane takka rakkina siyaasaatiif takka ammoo hiyyummaa mo'achuuf jecha biyya abbaa isaa dhiisee gara biyya ormaatti deema. Akkasuma shamarran biyya Arabaas tolteef yookaan ammoo quufanii biyya abbaa isaanii jibbanii osoo hin taane jireenya isaanii fooyyessanii jireenya maatii isaaniis fooyyessuuf biyya irraa bahu. Haa ta'u malee akkuma beekamu namoonni baay'een shamarran biyyoota Arabaatiif maqaa duriyyummaa kennanii fi akka waan shamarran biyya Arabaa hundi duriyyee taatetti sababbii shamarran muraasaatiif hunda isaanii maqaa balleessan. Akka yaada kiyyatti namoonni akkasitti maqaa isaanii balleessan dhugaa jiru arguu yookaan ammoo dhaga'uu dhabaniiti natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan yeroo kanatti teekinooloojiif haa tolu miidiyaalee hawaasaa irraa qofaa waa'ee shamarran biyyoota Arabaa keessa jiraatan beekuun hin danda'amu. Dhugaan jirtu namoota iddoo itti hojjetanii badanii oliif gad deeman waan hin taane harki caalu dalla'uma keessa jiraatan keessayyuu bahuu akka hin dandeenyetu dubbatama. Kanneen akka tasaa maatiin isaan bira hojjetan garaa lafanii fi boqonnaa fudhanna jedhanii tasariyyoota isaanii waliin yeroo dheeraa keessa guyyoota muraasaaf gara alatti bahanii deebi'an akka jiranii fi kanneen gonkumaa bakka itti hojjetanii bahuu hin dandeenyes akka jirantu himama. Hedduun isaanii carraa ala bahuu argatanii gaafa warri isaan bira hojjetan iddoo wayii deeman fira gaafachuuf ta'uu danda'a akkasumas bashannanaaf iddoo garaagaraa deeman sanuu maatii muraasni qofti fuudhanii akka deemanii fi harki caalu ammoo daa'imman fooliin manumatti dhiisanii deemuu jedhan. Kana jechuun duriyyummaaf olii gabbaanii deemuu miti ala bahanii qilleensa uumamaa fudhachuufuu dhiibbaan guddaan akka isaan irra gahu hubachuun hin danda'ama jechuudha. Namoonni tokko tokko haasawuma isaanii irratti hundaa'uun maqaa duriyyummaatti maxxansu. Isaan guyyaa hojiin dugdi citaa oolanii galgala sa'aatii hirribaa isaaniitti namoota wal beekan waliin ta'uu danda'a akkasumas namoota miidiyaa hawaasaa kanarratti wal baratan waliin akkuma fedhatti taphatanii yeroo isaanii dabarfatu. Taphachuu fi nama bashannansiisuu alatti hedduu isaanii bira of tuulummaan hin jiru. Saniifuu namoonni lafaa ka'aniituma sababbii shamarran muraasaatiif shamarran biyyoota Arabaa hunda maqaa balleessanii namoota badhisanii yaadnee fi namoota sammuu dhiphaatii jedhee amana. Shamarran biyya Arabaa jechuun shamarran gaafa uummanni keenya rakkatee dursanii dhaqqaban keessaa isaan tokko. Bakka uummanni keenya gargaarsa barbaaduu isaan hin dhabaman. Namoonni baay'een garuu gaarummaa isaanii dhiisanii badummaa isaanii qofa himu. Duriyyummaa isaanii qofa ol kaasanii haasa'u. Persentii 100 keessaa persentiin 5 duriyyee isaan jedhan san ta'uu danda'u. Sun biyya hunda keessa yoo jiru. Garuu namoonni baay'een shamarran biyya Arabaa irratti xiyyeeffatanii maqaa isaanii balleessaa oolan. Gaafa shamarran biyya Arabaa uuma xiqqoo balleessan namoonni kaabaaf kibba bahaaf dhiyaarraa qabaa ganna dhiisaa jedhan lakkoofsan qaban. Ajandaa godhatanii wal harkaa fuudhaat walitti dabarsaati irraa odeessaa oolu. Wanta nama dhibu keessaa shamarran biyyoota biraa jiraatan wantuma fedhanis yoo balleessan akka shamarran biyya Arabaatti duulli irratti hin banamu. Ajandaan isaanis guyyaa 2-3 yoo guddate immoo torbaan tokko bira hin darbu. Sababbii shamarran muraasni waa balleessaniifis shamarran biyyoota sanii maqaan hin badu. Fakkeenyaaf shamarran biyyoota Ameerikaa, shamarran biyyoota Awustiraaliyaa, shamarran biyyoota Awurooppaa jedhanii yeroo duulli irratti banamu dhageettanii beektu takkumaa dhageenye argine hin beeknu. Gaafa biyya Arabaa keessatti shamarri takka dogoggoroma xiqqoo tokko hojjette garuu hundumatu miidiyaa hawaasaa irraa ibidda uffatee gadi yaa'ee shamarran biyya Arabaa jedhaati duula hamaa geggeessa. Sababbii nama tokkoof lamaaf shamarran biyya Arabaa hunda arrabsaa ooluu jechuudha. Kun dogoggora guddaa waan ta'eef ilaalcha akkanaa sirreessitu nurra jira jedhee amana. Akka yaada dhuunfaa kiyyatti waa'ee duriyyummaa jedhanii yoo haasofna ta'e shamarran biyyoota biraa jiran duriyyummaan shamarran biyya Arabaa dachaan caaluu danda'u jedhee tilmaama. Kana yeroo jedhu shamarran biyyoota biraa jiran hundi duriyyee jechuu kiyyaa miti. Maaliif jennaani biyya kamuu keessa shamarran duriyyeen muraasni jiraatanis harki caalu shamarran nagaa akka ta'an waan wal nama shakkisiisuu miti. Saniifuu akkasiin na hubadhaa isin jedha. Shamarran biyyoota biraa jiran duriyyummaan shamarran biyya Arabaa dachaan caalu jedhee tilmaamuu kiyya waa malee miti. Shamarran biyya Arabaa yoo fudhannee akka dhageenyutti to'annoo warra bira hojjetanii jala waan jiraataniif lafaa fi gamoo jidduu osoo deddeebi'aa oolan lafti bariitee waan itti dhiituuf duriyyummaan isaaniif waan hin yaadamne. Ala bahuufis kophaa isaanii bahuun waan hin yaadamne jedhan. Dhiiraanii miti shamarran biyya isaaniitiin akka waliin argin akkasumas nama afaan isaanii dubbatuyyuu arguu akka darraantu dubbatama. Walumaa galatti mana hidhaa jechuun hin danda'amaa jedhan. Shamarran biyyoota biraa garuu keessattuu shamarran biyyoota faranjii keessa jiraatan bilisummaa waan qabaniif haadhaaf abbaan isaaniitu gara isaan oolanii fi maal akka hojjetaa oolan quban qaban yoo jedhes waan kijibanatti hin fakkaatu.
Maaliif jennaan mirgi isaanii sirriitti eegama waan ta'eef maatiin isaanii dhiibbaa irraan geessuu hin danda'an. Kana jechuun bakka feete deemtee akka feete ta'uuf wanti si daangessu hin jiru jechuudha. Isaan gaafa balleessanis akka shamarran biyya arabaatti duulli irratti hin banamu. Namoonni gaafa dogoggora shamarran biyya arabaa tokko lama hojjette arganii dubbii afarsanis gaafa akka isaanii afaan cufatanii ta'u. Dhugaa dubbachuuf akka yaada kiyyatti shamarran keenya kanneen biyyarraa ba'anii biyyoota garaagaratti faca'anii jiraatan keessaa akka shamarran biyya arabaatti kamataa gadi qabatanii kaayyoo biyyaa bahaniif galmaan gahuuf ciniinnatanii haala ulfaataa keessa dabarsan hin jiran jedhee yaadu. Mallaquma haala ulfaataa san keessatti dugdatti cittee argattuun jireenya maatii si fooyyessiti. Mallaquma haala ulfaataa san keessatti dugdatti cittee argattuun saba sii gargaarti. Kanneen namaaf jiraatanii ofiif qullattafanis jiraachuun waan nama shakkisiisuu miti. Kanneen dhiirotaan sobamanii waan hojjetan hunda itti erganii nyaatamanis manni alaa akka'u. Wanti nama dhibu ka gaafa uummanni keenya rakkatee gargaarsa gaafatu dursanii dhaqqabanis shamarran biyya arabaati. Ka gaafa namoonni tokko tokko dhukkubsatanii miidiyaalee hawaasaa kanarratti gargaarsa gaafatanis gargaaruu irraa duubatti hin deebine isaan. Ka maqaan badus isaan, ka arrabsamus isaan. Kun sirraa'uu qabaa jedhee amana. Badii shamarran muraasni hojjetanii shamarran biyya arabaa hunda maqaa xureessuun sirrii miti. Meeqaaf meeqatu jira kaayyoo biyyaa baaniif galmaan gahuuf mataa gadi qabatanii dheehaaf barii dugdatti citaa oolan. Meeqaaf meeqatu jira kawaadaa fi amaanaa maatii isaanii eeganii adaba qabatanii jiraatan. Meeqaaf meeqatu jira tayootanaa yoo warri isiin bira hojjettu baay'ee jedheen bahu seeni jedheen seenuun alatti waa'ee durriyyummaa yaaduufuu sa'aatii hin qabne. Namni garuu kana hubatuuf ollaan bultii beekaa akka itti bule abbatu beeka jedhamaa miti irra. Sababii shamarran muraasaatiif maqaa durriyyummaatti maxxansanii hamilee isaanii cabsuuf yaalu. Garuu haala isaan keessa jiran isaanii fi Rabbi qofatu beeka. Shamarran biyya arabaa akka tasaa viidiyoo kana daawwattanii dhaamsan qabu. Abbaan fedhee waan fedhe haa odeessu gurra hin kenninaafi. Namoonni maqaa keessan xureessuuf yaalan namoota sammuun isaanii dhiphaa ta'e waan ta'aniif tuffadhaa bira darba'a. Namoonni sammuu dhiphaa qaban ammoo ilaalcha namoota sammuu badhaa qabanii jijjiiruu hin danda'an. Namoonni sammuu badhaa qaban yoomiyyuu duriyyummaan isiniin himana. Akkasumas gaarummaa keessan dhiisanii badummaa keessan hin haasa'an. Saniifuu namoota maqaa keessan xureessanii bakka hin kenninaa. Xiyyeeffannoon keessan kaayyoo biyyaa baataniif qofarraa haa ta'u. Dalagaan isin daladdan ulfaataa fi nuffisiisaa ta'us gaaf tokko firii dadhabbii keessan arguun keessa waan hin oolleef ciniinnadhaa obsaan dabarsa isin jedhaat. Haasawa kiyya keessatti wanti an dogoggore yoo jiraat akkana sirreessitan abdii qabaa. Waan gammatti nafaana turtaniif galatooma ulfaadhaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhuun dagatiin isin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf nagaan tura fayyaa ta'a. Hamman kabudi baandu barteetti dhufu meeqa kan foogee irraa darbatame kufu. Fayyaan mana baatee du'aan seelleen dhufu. Fuula rakkoo kanaa eenyuun irraa cufu yoomii guyyaan durba kophaa baasuu nafu. Hanga rabbiin fedhee dukkanni nuuf ifu. Numatu rasilas waa kana ta'e nafu. Waa furmaanni dhufuun isaa nafu. Rabbi tirkannee yoo nu wal taane. Yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rakkoon dubartummaa baay'eedha waan taateef meeqaatama kanneen akka hin taane taate. Meeqatu osoo miilaan deemtuu lubbuun baate. Kan akkuma ture jenne bineensatu nyaate. Hangi Rabbiin baase qofti na jaabaate. Dhayitee achi geesse gubbaaf jalaan baate. Birmaduun soorattiin gabra namaa taate. Dhagayyoo bu'aa qabaate. Gariitti akeekne malettiin seenne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Dhugaadha irra caalaa maatii jecha yaate. Haadhaaf abbaaf yaaduun yoo khayrii qabaate. Kophaa biyya bahuun seeraan ala taate. Ammas rakkoo biraatiif isaatil baate. Waggaa meeqa diinqaarabaa keessa baate. Waan argatte maatii yoo gargaartee kaate. Jiruu fi jaarrachuu rakkinatti taate. Heerumtee bultii si dhaabbachuun fagaate.